TV nuuralhudaa TV garee takkaatii miti. TV nuuralhudaa TV Oromoo Islaamaati. TV nuuralhudaa TV Kiyya. TV nuuralhudaa TV Keeti. TV nuuralhudaa qabeenya Oromoo Islaamaati. TV nuuralhudaa qabeenya Muslimaati. Maali sababni itti TV nuuralhudaa Naayil Saayit irraa itti gabbuufamuu danda'e? Maali sababni itti nuuralhudaan osoo saatalaayitii yookaan Naayil Saayit irraa gadi buufamin qophii isaa karatti dhaabee irra deddeebi'uu tureef warri TV nuuralhudaa daawwachaa turtan gama jalaatti warri dubbiftanii jira. Qophii teenya rakkoo wahii tanu qunnamteef jecha irra deddeebi'aa jirra dhiifamoo nu godhaa jechuu barreessaniitu tura. Sababni kun taa'eef maali? Eegas booda xiqqoo dhaabbatanii TV nuuralhudaa Naayil Saayit irraa lafatti gad cabe. Sababootan kana hunda takka takkattiin adda isinii baasuudhaaf jiraadha daawwattootaa fi hordoftoota. Amma durallee waa'ee kanarraa dubbadheetiin ture. TV nuuralhudaa qabeenya Kiyya. TV nuuralhudaa qabeenya Keeti. Qophii jettu mana murtii gurraacha irratti qabadheetiin dhufe karaa qophii xiyyaana waliin deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kan daawwachaa jirtan qophii mana murtii gurraachaati. Qophiin mana murtii gurraachaa arrallee waa'ee TV nuuralhudaa haareetti qabateetti dhufe. Haalli inni qabatee dhufeen arrammoo haala hedduu adda ta'ee fi haala hedduu dinqisiisaa ta'een TV nuuralhudaa TV ummataati. TV nuuralhudaa qabeenya ummata Oromooti. TV nuuralhudaa qabeenya Oromoo Islaamaati. TV nuuralhudaa qabeenya Islaama hundaati. Daawwattoota fi hordoftoota TV nuuralhudaa amma dur anaa qeequna quba qabdan. Arrammoo wanni inni nanqeeqaa tureef san ifa baateetii jirti. Dhugaa Rabbii TV'n qulqullina waraabamu TV bareedaan nuti Naayil Saayit irraa qabnu TV nuuralhudaatii fi warra amma nu ol bahaa jiru hangafa TV Oromoo Islaamaa jennee yaamuu dandeenya TV nuuralhudaa. Laata dhiiroo TV nuuralhudaa maaltu isa qabate? TV nuuralhudaa Naayil Saayit irraa buufameeti jira. Sababni itti inni Naayil Saayit irraa buufame maali? Daawwattootaa fi hordoftoota. Oduu tana takka takkattiin adda isinii baasuudhaaf jiraadha daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Akkasumatti TV nuuralhudaa qabeenya obboleeyyan keenya shamarran kan biyya Arabaa dalaganiitiin banan. San qofaa miti. Barnoota mana manatti teenyee TV kanarraa fudhachaa jirra. Ulamaa'ilee teenya babbareedduu TV tanarraa nu dabarsaa jira daawwattootaa fi hordoftoota. TV'n kun ammoo saatalaayitii irraa yookaan Naayil Saayit irraa buufamuun isaa sababni maali waan jedhuun takka takkatti qabadhee isinii dhufe daawwattootaa fi hordoftoota. Dhugaa Rabbii naquuqa TV nuuralhudaadhaa Naayil Saayit irraa gad buufamuun isaa. Osoonii fi Naayil Saayit irraa gad hin buufamin dura torbaan muraasaaf warri gartee televizyiina daawwattan ni jirtan. Gama jalaatti rakkoo wahiitiin nu qabate tanaaf qophii irra deddeebifna jechuu barreessaati turan. Eegas booda oduu nama gaddisiistuu fi oduu hedduu nama rifachiiftu TV nuuralhudaa Naayil Saayit irraa bu'e hoggaa jedhan hedduu takka natti dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota isinitti illee akka dhaga'amu abdiin qaba. Amma dura ni yaadatan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya waa'ee TV kanarraa hoggaan lafaa kaasee dubbadhu. Daawwattootaa fi hordoftoota sababni TV nuuralhudaa itti saayitii guddoo irraa buufamee fi karaa saayitii Itoophiyaa xiqqootti gad deebi'eef takka takkaaniin isinii himuu jiraadha. Rakkoo isaanii furuudhaaf jecha eenyu rakkoo isaanii hoggaan jiru? Garee lamaatu jira. Garee saatalaayitii fi akkasumatti garee PLC jedhanii warri waan kana beeku qacellutti beeka. Gareen tun amata tokko guutuudhaaf wal lolaa turan. Lola isaanii kana dhoyfatanii namatti gadi hin baafne. Arraan tan ammoo lolli isaanii deemee hanga gartee TV tokkicha qulqullinaan waraabee ulamaa'ii teenya nu dabarsu onlaayinii irraa dhabamsiisutti nu gahaa jira. Eenyu rakkoo tana kan oofaa jiru? Maali rakkoon tun karratti deemaa jirtu jechuudhaan takka takka daddasii baasa. Duuba gareen PLC fi gareen saatalaayitii. Gareen PLC hoggaa jennu gareen PLC garee saatalaayitii lamaan kanatti adda ba'an.
gareen xaalibuu garee saatalaayitii jedhamteetii adda baafamte taanin gareen PLC immoo garee gartee kaampaanii gad dhaabuu deemtutti beekan. Gareen lamaan tun maal irratti wal lolan? Waan isaan irratti wal lolanii lolli isaanii adda cituu didee manguddoon jidduu dhuftee walitti araarsuu dadhabdeef isinitti himu. Abu Huzayfaa jedhama warri garee PLC irratti damiina yookaan irratti abbaadha. Abu Huzayfaan kun xaalibuun yeroo dheeraa garee gartee TV nuuralhudaa kanaa fi hundaa'uu akka waannaa mataa isaanii tahee amiira guddaa tahee dura deemaa ture. Warri garee PLC kun lakki filannaan haa geggeeffamu ati yeroo dheeraarra turtee gartee amiirummaarra yookaan dura ta'aarra filannaan haa geggeeffamtu jedhanii xaalibuudhaaf dhiyeessinaan xaalibuun waan kana dide. Achirraa wal dhabbiin jalqabde daawwattootaa fi hordoftoota. Wal dhabbiin isaanii hin teenye itti fufaati deemti. Yoo dubbiin tun kijiba ja'an gabbahanii gareen lachuutu ana na kijibsiisuu danda'an. Walaakin maal na kijibsiisan? Dubbiin isaan harkaa fashaltee hanga gartee TV'n Naayil saayitii yookaan saayitii irraa gabbuufame saayitii guddoo akka addunyaan laalamtu irraa gabbuufame ta'e Itoophiyaatti gaddeeffameeti jira. Gareen Abu Huzayfaadha. Abdurrahmaan jedhamti garee Abdurrahmaan. Itti aanaan gareen PLC Abu Huzayfaadhaan hoogganamti. Yookaan Abdurrahmaan jedhama jechuudha. Itti aanaa xaalibuuti ture. Abdurrahmaan Abu Huzayfaan kun jechuudha. Abu Huzayfaan kun itti aanaa xaalibuuti ture. Bakka xaalibuun ture kana qabachuudhaaf yaadeeti ture. Walaakin ammoo xaalibuun dachii gadhiisuu dide akka Isaayyaasitti irratti dide amiirummaa dura taa'ummaa jechuudha. Wanni nama ajaa'ibsiisaatii fi nama dinqisiisaa gareen PLC maallaqa birrii miliyoona 10tti qixxaawuun duyda itti galte xaalibuu itti. Xaalibuu waan kana laata dhiiroo maaliif gabbahee dubbachuu sodaate? Akka gareen PLC miliyoona 10 fuutee xaalibutti duyda galte. Yoo miliyoona 10 hin fuune ja'an gabbahanii haa dubbatan. Ragaa guutuudha wajji haasawaa jira. Gareen PLC yookaan gareen Abu Huzayfaadha xaalibutti miliyoona 10 duyda garagalte. Xaalibuu waan tana maaliif gabbahee hin dubbatin yookaan TV nuuralhudaatii fi saatalaayitii Naayil saayitii TV'n irra jiruuf hayyaatu ta'e. Eega isaan duydatti garagalanii xaalibuun gabbahee dubbachuun isarra jirti ture. Moolaata dhiiroo akka nama qumbii ciniinee kan ja'an san qumbii ciniineeti hafe. Qumbii ciniineeti hafe waan dhukatte ta isaan yoo inni tana dubbate gabbaasanii isa himaniitu jira. Abdurrahmaan Hussein xaalibuu na dhageessa. Yoonii fi wanni tun dhugumaan ati waa hin fuudhin maaliif gabbaatee hawaasaaf waan kana ife hin godhin? Sababaatti isin wal dhabdan guutuudhaan guututti quba qabu. Mana murtii gurraachaa wanni irraa hafaa hin jiru, wanni hafarraa qabaa hin jiru guutuudhatti jala deemee qoratee baasee fida. Yoom tana qofa birrii miliyoona 10tti shalagamtu gareen PLC duydaan itti gallaan xaalibuun guruppii keessatti gad deebi'ee maallaqa xixiqqaa guuruu eegale. Maallaqni xixiqqaan inni guuruu eegale kun inumaatu adda faca'anii xaalibuun bakka biraatti alatti mana kireeffate. Hoggaa alatti mana kireeffatu kiraan sana akka duraanitti dubbiin deemuu dadhabde daawwattootaa fi hordoftoota. Qabeenyi uummataa bakka tanatti akka hin bannee fi haasoyne. Isaan kana jidduutti laata dhiiroo manguddoon haasoyte hoo ni jirti. Manguddoon haasawuu qofa bira kuttee amata guutuu warra isaan jidduutti laffa'ee jira. Tana qofaa miti daawwattootaa fi hordoftoota. Gareen PLC eenyufaadha? Garee PLC biizinasa isaaniitu harkaa qaba guutumaan guututti. PLC jechuun maqaa isaanii tokko tokkoon irraa isin dhawa. Umar Mubaarak, Abu Huzayfaa, Sayfaddiin, Jamaal namootan ja'amuutu garee kana keessa jira daawwattootaa fi hordoftoota. Akkasumatti ispeeshaalistii Kiisha Fattashaa ja'anii Abdallaa Gabaabaanis ni jira kan garee PLC'tii wajjin jiru jechuudha. Kan waa'ee gartee maallaqa kanarraa quba qabu
ispeeshaalistii Hiisha Fattashaa Abdallaa Gabaabaa jedhaniiti qoosaa isaa akkasitti yaaman inni illee achi keessa jira. Walumaa galatti gareen PLC aangoo isaaniitu harkaa qaba yeroo ammaan tana. Aangoo guutumaan guututti garee PLCtu harkaa qaba. Sheekotii gurguddoon nuti qabnu aalimoowwan jajjaboon nuti qabnu garee lamaan tana walitti araarsuuf jecha baatiilee 10tti lakkaawamtu ol fudhataniiti jiran. Sheekh Abdusalaam, Sheekh Haaji Yuusuf Ciroo amata guutuu isaan jidduutti laffa'an walitti araarsuuf jecha maaliif walitti araaramuu didan? Daawwattootaa fi hordoftoota dubbiin tana qofaa miti. Guddootu hafe. Maallayni ummata keenyaa yookaan maallayni shamarran keenyaa bakka inni itti bahaa jiru, bakka inni itti manni itti ijaaramaa jiru takka takkatti harkaa qabna. Viillaa itti ijaaramaa jiru harkaa qabna nu dhagayaa bilaash iyyiinan sehinaa. Maallayni keessan viillaan ijaaramu jira. Maallayni keessan makiinaan bitamu jira. Isin obboleeyyan garee PLCtii fi garee saatalaayitii garee Abdurrahmaan lamaanii jechuudha. Yoonii fi ummata islaamaa kaddamuu hin dandeenye bakka gadhiisaa ummata islaamaa hin cinqina. Xaalibu yoonii fi ummata islaamaa kaddamuu hin dandeenye bootaa gadhiisi nama kaddamuu danda'utti kanni biraa deema. Si harkaa facaate obboleessa kiyya saatalaayitii irraa buusan gareete. Ganaadha YouTube irraa bu'uuf deemta. Ganaadha Facebook irraa bu'uuf deemta. Haala kana wal jalaa hafuun teessan amata guutuu ulamaa'ileen gurguddoon isin jidduutti laffaatu. Ulamaa'intu walitti isin araarsuu dadhabdee eenyu walitti isin araarsa? Sheekha keenya jaalatamaa fi sheekha keenya kabajamaa Sheekh Abdusalaamiitu walitti isin araarsuu dadhabe eenyu walitti isin araarsa? Hamma yoon qabeenyi ummataas jidduutti bada. TV'n saatalaayit irraa bu'uu yookaan naayilsaayit irraa bu'uun isin irrifachiisin. Ganaadha ta Itoophiyaa xiqqoo marra kaayantan irraa bu'uu jiraata. TV tokkichi silaalamni dhaaddatuun TV garee godhanii adda battanaa jiran. Ummanni keenya bakka hundattuu isaanutu guddina wal dhoorke. Amantii keessatti warri guddina wal dhoorke isaani. Gartee qabsoo keessatti warri guddina wal dhoorke isaani. Daawwattootaa fi hordoftoota. Sirriilee gurguddoo yookaanuu iccitii gurguddootu jira. Tan gartee manni murtii gurraachaa harkaa qabu. Tan gartee mana isaan jaaraa jiran footoon isaanii nu bira geesseeti jirti. Mana kana maallaqa eenyuutiin jaaraa jiran? Maallaqa hawaasaatiin jaaraa jiran. Manni eenyuuf jaaramaa jira? Abbaa dhuunfaatiif jaaramaa jira. Abbaa dhuunfaa ka jaaramaa jiruuf footoo manaatii fi iddoon itti jaaramaa jiru hundaa'uu nu bira geesseeti jirti. Daawwattootaa fi hordoftoota. Hoggaanii fi nuti gartee ummata qeeynu. Akkanumatti lafaa kaanee qeeyne isinitti hin fakkaatina. Deemaa laalaa TV nuuralhudaa hin jiru qilleensarra. Frequency haaraa Itiyoo saatalaayit irratti ammaan tana uummata. Naayilsaayit irraa gabbuufame. Deemaa laalaa na kijibsiisa. Yoo dubbiin tun kijiba kan jedhu taate xaalibuun maa gabbahee isiniif hin himin irra haga arraan tanaa iccitii jirtu. Maali sababni inni iccitii haga arraan tanaa dho'ifatee taa'u jiruuf? Moo yoo hime gartee Abu Huzeyfaa faatu gabbaasee waa hima. Tan nama ajaa'ibsiiftu birrii miliyoona 10tti qixxaatu duudaan galuu jechuun laata dhiiroo qabeenyi isaan taphachaa jiraniin kun qabeenya eenyuuti? Nama yaachifti dubbiin. Birrii miliyoona 10tti qixxaatu. Baatii hunda gargaarsaatu guura. Gargaarsu kun eeysa dhaqa yaa ummato. Billaahi alaykum. An akka nama isaan qeequtti ozoon ta'in akka nama gartee qabeenya keessanii dubbatutti akka nama isaan jibbutti ozoon ta'in TV'n Islaamaa yookaan TV'n nuuralhudaa naayilsaayitii gubbaa naa jiraachuun anaaf gammachuudha. Ilmaan kiyyaan laala. Sheekan babbareedaa sanii gubbaan dabara. Ani sheekan irraa rakkoon qabu. Sheekh Abdusalaam bareedaa saniitu gubbaan dabara. Muftiilee teenya babbareedduu isin achirraan gartan saniitu fatwaa achirraan nuu godha. Rakkoo TV irraa hin qabu'an. TV'n TV kiyya. TV'n TV keeti wanni naquuqaa jiru. Ummanni kun TV likkitti tajaajilaa hin jiru. Yaa ummata Islaamaa qabeenya keessan hin qisaasina. Yaa ummatoo amatti akka guutuu maallaqa hawaasaa irratti wal lolaa jiran. Booda irratti birrii miliyoona 10 duyda galuu jechuun maal jechuu? Abu Huzeyfaa rabbi sodaadhu. Xaalibuu ati waan tana gabbaatee ummataa himuun sirratti jira.
dhugatti hoggaa laalan dubbii tana keessatti xaalibuutu haqa qaba fakkaata. Garuu ammoo xaalibuu wanni inni calliseef maaliifi laata dhiiroo akka nama qumbii liqimsee yookaan qumbii ciniinee san itti taate moo waan tanarra hamtuu ta'ati balleessiteetu jira. Xaalibuu ridallaa. Gaafiin isinii dhiyeessaa jira. Wanni tun hawaasaaf akka ifa baatuun barbaada daawwattootaa fi hordoftoota. Qabeenyi hawaasaa qabeenya kiyya. TV'n hawaasaa TV kiyya. Mana keessaa hin taa'ee daawwadha. Hoggaan gartee naayilsaayitii gubbaa dhabee ni rifadhee niin gadde. Maal ta'e jee hoggaan laala. Barruu barreessan. Sababni gurguddaan lafa jira. Sababaa itti gartee naayilsaayitirraa inni itti buufamuu dandeef daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Dubbiin tana qofaa miti. Insha Allahu ta'ala sirriilee gurguddoo qabeenya ummataa viillaan jaaramuu, qabeenya ummataa makiinaan bitamuu, qabeenya ummataa bakka hin taanetti gannannaqamuu kana hunda tartiibaniin qabadhee isinii dhufa. Haga ammaan tanaa ka daawwachaa jirtan qophii mana murtii gurraachaati. Qophiin mana murtii gurraachaa ragaa guutuu fi ragaa qabatamaan malees gadi hin baatu. Mee warri inni ammaan tana waan kana irratti hime kun yoonii fi dhugumatti wanni kun hin taane jedhan ummataaf gabbahanii haa himanii ragaalee gurguddaa ana bira jiru wajjin gabbaaseetiin ummatatti argisiisuu danda'a daawwattootaa fi hordoftoota. Sheeyni keenya Shee Abdusalaamii fi Shee Haaji Yuusuf Ciroo amata guutuu isaan jidduutti lafa ammoo lafaani. Mee ana haa kijibsiisanii gabbahanii isaan walitti araarsuu jecha maali wanni isaan irratti wal lolaa jiran kun? Maaliif gabbahanii dubbanne? Wanni as jidduutti battanamaa jiru qabeenya hawaasaati. Wanni as jidduutti gannaqamaa jiru qabeenya hawaasaati. Birrii miliyoona 10 jechuun maallaqa taphaatii miti. Kaampaanii yookaanuu warshaa bishaanii gad dhaabuuf jecha maallaqni kun kan walitti qabame. Booddeen isaa maal ta'uu deema? Eessa dhaquu deema? Daawwattootaa fi hordoftoota. Dubbiin dubbii lallaaftutti ilaallee bira kunnuu miti. Insha Allahu ta'ala hanga gartee sirriilee yookaanuu iccitii gurguddoo isaan viillaan maallaqa keessan viillaan jaarachuudhaatiin walitti deebinutti nageetti nu tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.